odeeffannoo fi tajaajila hawaasaa babal'aa keessaa ta'e wajjin qabsiisee sagantaan barnootaa keenya sadarkaa gabaatee hanga PhD'tti baay'ee jira. Lakkoofsa barataas pirogiraamii seenu garuu dhimma har'a dhimma jiru har'a irratti mari'ataa jiru wajjin qabsiisee karaa yuunivarsiitii Nagamaatti kan jiru waan muraasa jechuun barbaada. Odeeffannoo amma barnoonni olaanoo sibamaa kana jijjiirama adda addaa keessa galee jira. Qorma adda addaa keessa jira. Foorumii gaggeeffamaa jiru keessatti guddaan tokko yuunivarsiitota biyya kanaa jiran haala qabatamaa jabina isaaniitii fi naannoo isaanii walitti godhateen akka toora xiyyeeffannoo adda baafatanii irratti hojjetan kan jiru ture. Sana keessatti keenya akka yuunivarsiitiitti dameen yookiin dipaartimentii jiyooloojii keessumaatti gara biyya kanaatti fi gara saayinsii irratti waan akkasii irratti hojjetu dipaartimentii buleeyyii jedhamu keessaa tokko jira akka yuunivarsiitiitti. Galbachuuf dipaartimentii gahumsaanillee dipaartimentoota qabnu keessa olaanaa sadarkaa olaanaatti fudhatamanidha. Hayyoota barsiisota qorattoota baay'ina qabuutiinis laaboraatoorii adda addaa odeeffachuutiinis meeshaa adda addaa qorachuutiinis meeshaa qorannoo barbaachisu dipaartimentii baay'ee fooyya'aadha yuunivarsiitii keenyatti. Tokko sana giddu galeessa godhannee akka cimina guddaatti sana fudhannee lammeeffammoo lookeeshinii yuunivarsiitii keenyaa lookeeshinii advaanteej komparaameer advaanteej keessumaatti yuunivarsiitiin kun yoo maal irratti xiyyeeffatee hojjete misooma naannoo keenyaas haa ta'u misooma biyyaa waliigalaatti mul'ata gara badhaadhina fuulduraa biyya kana gara badhaadhinaatti ceesisuuf keessumaatti guddaan qabeenya isaa qabeenya jiru kana qoosila kaa'aa ture karaa qorannoo beekumsa irratti hundaa'een misoomsuu yoo danda'amedha kan jedhu sana gidduugaleessa godhachuun akka yuunivarsiitii keenyaatti dhimmoota 4-5 yoo irratti hojjete yuunivarsiitiin kun guddina dinagdee isaa ta'u hawaasummaa karaa kamiyyuu bu'aa olaanaa hiriira lageenyaa baasan keessaa tokko misooma daldalaa kan jedhu. Misoomni daldalaa kun kan adda baasneefis kan silaa obbo Tasfaayeen kaasaa turre potenshaaliin guddaan gara lixaa kana waan jiru. Aduunni potenshaaliin guddaa waan jennu okiraansii ta'uu isaa hin beekamachaa jira. Beekumsa waliigalaa irraa waliin qorannoo kana iddoo sektara adda addaa godhee albuun gosa adda addaa gara lixaa kana akka jiru beekama. Garuu jiraachuu bicha beekuun gahaa miti. Gosa isaa hanga isaa distribuushinii isaa maal fakkaata kan jiru garuu karaa saayinsawaa ta'een karaa gara fageenya qabuun beekuun barbaachisaadha. Albuun akkamitti baay'ina hangamitti jira naannoo keenya kana yookaan sirriitti karaa saayinsawaa ta'een qoratanii maal godhanii lafa kaa'uun akka yuunivarsiitiitti nurraa eegamaa jechuudha. Beekuu jiraachuu isaa baay'ina isaa beekuu qofatu hin ta'in akkuma sana jedhe karaa itti fufiinsa qabuun misoomsanii sustainable transition kan jennu kana misoomuu qabatu yeroo dheeraa fi faayidaa olaanaa argamsiisa. Biyyaafis naannoofis uummataafis naannoos karaa giddu galeessa godhate fayyadamummaa naannoo karaa giddu galeessa godhateen misoomuu qaba. Kana irrattis karaa beekumsaa qorannoo irratti hundaa'e hojjechuun barbaachisaadha. Akkuma sila kaa'aa ture sana giddu galeessa godhanneeti. Kan biraan misoomuu kana keessatti beekumsa ammayyaa fi innoveeshiniin barbaachisaadha. Karaa isicha aadaa duraan aadaatiin oomisha adda addaan gaggeeffama. Garuu amma teekinooloojiitiin deeggaramuutu jira. Innoveeshiniitiin deeggaramuutu jira. Teekinooloojii ta'uu danda'a. Meetodii adda addaa haaraa, hojimaata haaraa, piraaksii best piraaksii adda addaa maal jira akka addunyaatti kan jedhamu haaraa kalquutiin isaa ta'u muuxannoo gara biraa jiru as garratti fidanii addootti gochuutiin isaa ta'u
haala itti fayyadama oomisha kana fooyyessuun jijjiiruun barbaachisaadha. Kana keessatti yuunivarsiitiin gahee isaa bahuu qabaa kan jedhu kunis yaada kana qabna kanarraa kanaaf akkuma sila jiraatu misooma guddaa keessatti wanti guddaan oomisha isaa kana waliin itti fayyadama kana keessa wal qabatee dhiibbaan naannoo hawaasa irra geessisuu danda'us hin beekama. Yo karaa hir'isuu dhiibbaa isaa kan hir'isuu haaraan qabatanii gaggeeffamutee qorannoo hundaa'e sana karaa minimaal dirqama lakkoofsitee jedhanii ta'e albuudatti fayyadamu qabeenya uumaa keessatti fayyadamu dirqama guddachuudha jechuun biyyi kana albuuda qabu qabeenya uumaa qabu jechuun fayyadamii hojjetti national capital kana fayyadamuun dirqama karaa fayyadamu karaa miidhaa hawaasa keenya miidhaa keessatti karaa fayyadamaa godhuun karaa hawaasa keenya fayyadamaa godhuun misooma jira. Kanarratti immoo saayinsii jiru beekumsa jiru qorannoo kan hundaa'an jechuun barbaachisaadha. Kanaaf irra caalaatti cimina deepartimentii keemisiitiitti kan strength kan hundaa'uudhaan qabeenya meeshaalee naannoo kan jiru karaa guddaatiin center of excellence ta'ee hundeeffamuunsa beekamtii hanga itti hojiis ministeera albuuda federaalaa wajjinis hojiin jalqabameera. Yuunivarsiitiin akka biyyaatti albuuda irratti akka hojjetaman jedhanii karaa ministeera albuudaatiinis organize keessa yuunivarsiitiin keenya. Kanaaf dhimma kana sadarkaa sentiriitti establish godhaa jirudha. Hojii misooma albuudaa kana yuunivarsiitii sadarkaa sentira of excellensii ta'e establish godhaa jirra. Kana keessatti gaafa silaa yeroo isaanii kaasaa turan inni guddaan qorannoo gaggeessuu waan qorannoo sana immoo qaama poolisii istiraateejii hojumaati misooma albuudaa kana diriirsuuf galtee akka ta'u inputii kennu. Maaliif poolisiin bahu istiraateejiin bahu hojumaanis bahu saayinsawaa evidensii qabatamaa saayinsii irratti hundaa'ee evidence based poolisii informed decision akka ta'u kennamu sadarkaa birootti waan kana gochuun karaa adda addaatiin qorannoo waliin soorsii barbaadanii qorannoo fageenya qabu shaakaatiin gaggeessuu sanammoo isaan akka inputiitti fayyadamanii poolisii albuudaa irratti oromiyaan baasaa magaalaan baasaa poolisii baasuu keessatti strateejii baasuu keessatti hojumaatti diriirsuu keessatti tooftaa adda addaa diriirsanii qaama albuuda misoomaa kana misoomsuu bobba'anii hojii developeriin jiru jalqabanii qaama adda addaa fudhatanii sadarkaa guddaatii hanga dargaggoon muraataatti ijaaramanii kan hojjetan hin jiru. Isaaniin kan fayyadu hojumaatti akka diriirsaniif qorannoo adda addaa gaggeessuudhaan as keessatti kaayyoon guddaan utubuu nuti gochaa jiru kana akka yuunivarsiitii lammeeffaan kaayyooma yuunivarsiitiitti hundeeffame yookiin hundeemu ogeessota gahumsa olaanaa qaban leenjisnee albuuda irratti baasu. Sentira of excellensii jedhamuunis kan inni irratti hojjetu karaa amma oomishuu adda ta'e karaa amma barsiisaa jiru karaa adda isarratti waan adda ta'e hojjennee ogeessota qabatamaa practical barumsa qabatamaa practical oriented laboratoriitti deeggarame workshop adda addaa deeggaramanii barattoota sadarkaa digrii tokkoffaas haa ta'u lammeeffaas haa ta'u sanaa olis haa ta'u leenjisnee biraatti baasuun jira. Sana qofatu tailor made trainingii gaggabaabaa ogeessota ammayyu hojii kana keessatti bobba'anii jiran fi qaamota hojii misooma albuudaa kana keessatti bobba'anii jiraniif beekumsa ammayyaa teekinooloojii irratti waan
adda addaa irratti leenjii gaggabaabaa karaa itti kennuu dandeenyu deeggaruu hin dandeenya jechaadha. Kana gochuutiin waliinis soorsii mobilaayiz goonee hojii kana dhumaa keessatti keessumaatti amma hojii dhabaan illee baay'ee jira naannoo keenya keessa naannoo keenya kana dargaggoon hojii hin qabne baay'ee jira. Dargaggoo kana illee akkamiin ijaarree albuuda kana keessatti walumaan geessuun danda'ama. Hojimaata isaanii illee akkamiin hojimaata fooyyessuu amma yaaliin tokko tokko hin jira oomisha albuuda bakka adda addaa jiru. Garuu karaa aadaa fi karaa baay'ee guddataa ta'e teknooloojiin deeggaramee kan baay'ee isaa gaggeeffamu isa akkamiin fooyyessuu dandeenya kan jedhu. Hojjennaan kan barnootiin ni beekamu inni gammaatti beekamu beekama. Kan hin beekamne jiraachuu danda'a hin beeknu albuudni gosa adda addaa jiraachuu danda'a. Sunis akkuma teknooloojiin ammayyaa saayinsiin ammayyaa deemu wanti dabalataan beekamaa deemus jiraachuu danda'a. Resoursiin nuti karaa albuudaa wajjin qabate. Kanaaf amma inni carraa guddaa akka yuunivarsiitiitti kallattii istiraatejik pilaanii waggaa 10 hojjennee Center of Excellency jennee qabannee wajjin wanta dhibbatti walsimatu waan ta'eef har'a sirni har'a gaggeessinu kun yuunivarsiitiitti nuuf amma yoo torbe darbe keessa federaala wajjinis biroo ministeera albuudaa federaalaa wajjinis hojii walfakkaataa ture. Kanaaf karaa kanaan yuunivarsiitii cimsinee hojjennu ta'a. Karaa keenya karaa yuunivarsiitii keenya wanti kana maqaasuu barbaannu kana gajjannee booda yoo wanti dabalataa walirraa akka jiraate fannoo kan ta'u yoo yaadni kan jiraate dabalataa kan dandeessu tokko lama naatti kallattii gara sagantaa kana nuti walta'iinsa walhubannoo jedhamee ka'umsaaf qophaa'ee jira. Inni kan faarzar ogeessonni biiroo fi keenya walitti dhufanii specific dhimmoota gaaffii dafamee adreesii tokko dafamee gara hojiitti galuu danda'u adda baasanii kan hojjetan ta'uu innarraa jeneraal Biraanee mallatteessinu sanaachi ekspertoonni keenya hojjetan ta'uu